guddachaa dhufe isinii hundum keenyayyuu argineerra. Caala tokkummaa uummata Oromoo kan walitti fidu Oromoo kan qabu irreessa kana. Irreessa kanarratti walii dhiisaa warri wal mufattan walitti haraaramaa Oromummaa keessan cimsaa Oromoo ta'aa itti hirkisaan qabaa hin ta'uu namatti of hirkisuu hin deeminaa ofuma ta'aa walumaan biyya keessan bilisoomsadhaa keessa jiraadhaa. Irreechi baranaa irreecha nagaa irreecha waan yaaddan itti argattan bilisummaa keessan itti gonfattan nuufaa ta'uu jabaadhaa wal bira dhaabbadhaan jedhaa ulfaadhaa galatoomaa barri bara nagaa isiniifaa ta'u. Yaa Obbo Asnaaqatiin goolabnaachuu fi ergaa kee wasna. Ayyee guddoo galatooma obboleeyyan koo akka gaariitti kaanii ani anan jedhu Oromiyaa baadiyyaa Oromiyaa keessatti iddoo baay'eetti jalqabameera irreechi hora Arsadiitii fi hora Finfinneetii deebii namuu ollaa ofiititti malkaa ofiititti irreeffachuu jalqabeera garuu wanni sun bal'inaan itti fufuu qaba. Namuu ardaa ofii durii itti deebi'ee ummanni Oromoo wal gaafatee iyyafatee irreecha ofii deeffachuu qaba. Kan biraa tokko immoo amma akkuma atuu kaatte aartii fi akkasumas dizaayiniin adda addaa irreecha wal qabatee waggaatti waan haaraa hedduu argina waan nama jajjabeessu. Karaa tokkoon immoo odoo instituutiiniin fuulduratti ijaarame baay'ee gaariidha. Maaliif dizaayiniin kun akkanumatti akkuma miidhagu qofa yoo godhan hin ta'u aadaa sirna eeguu qaba. Fakkeenya wayaa ateetee dubartiidha hodhama. Xixiqqoo ateetee dhiira hodhuun irra hin jiru. Waan kana warri dizaayinii kan hojjetu hodhu kunis gaafatee iyyafatee waan bareedaa akka aadaa dabsinetti yoo godhe hedduu gaariidha. Hojiin hojjetamaa jiru karaa sirbaatiin karaa dizaayinii uffata hodhaatiin waan hedduu nama jabeessu dhugaa dubbachuudha. Fi biyyoota alaa keessattis Oromoon nama lamas haa ta'u maatii tokko haa ta'u gadi ba'ee naannoo isaatitti irreeffate aadaa keenya alagaas barsiisaa ijoolleen isaa ofiitis akka ofitti amantummaa qabaatan godha. Akkasumatti jalqabne nama 4-5 taanee jalqabnees har'a nama hedduu ta'e magaalaa jirrutti. Kanaafuu waan addaa nama barbaachisu yoommoo akkatti irreeffatan min beeknes rakkoon qabu gaafadhaa. Kitaaba irrattis barreessinee keenyeerra tartiiba irreechaa maanguddoo irraan qoranne kitaaba gumiin waaqeffannaa addunyaa qopheessirra tartiiban jira. Weebsaayitii keenyarra sun jira. Nu gaafadhaa waan qoranne isinitti himna. Namuu nama 5 haa ta'u nama 2 haa ta'u ollaa ofii keessatti irreeffachuun irreecha addunyaa guutuurratti deebisuun dhugaa hojii hangafa. Galatooma akkasumas mana baatanitti nagaa waaqni sanaa galchuun jedhee hawwii qoosni ibsa. Nabdannaa baga geenye hundumtuu baga qopheessuun barbaada irreecha baranaa. Irreechi waltajjii galataati akka Oromoo jedhutti ayyaana galataa yookiin Thanksgiving jedhaniini. Kana biratti immoo eenyummaan Oromoo tokkummaan aadaansaa miidhaginii fi simboon Oromoodha. Irreen Oromoo itti calaqqisuudha. Walumaa galatti waan Oromoo ibsu guutuu karaa ta'een waltajjii ibsu jennee fudhachuu hin dandeessa. Irreechi baranaa immoo kan yeroo kamiyyuu caalaa dhimmoota adda godhan baay'ee qaba. Keessumaa yoo laaltan amma waltajjiiwwan magaalaa Abooma iddoo kun deemaa turan Bintu baasii deebisee irra deebisigaa. Keessummeessaa turtu ayyaana kanaa wajjin wal qabatee waan hedduu adda godhan baay'eetu jiru. Guddina isaatiin garuu aga irreecha irreechi sun riikardiidha itti fudhatu hin dandeessu 2019 yeroo jijjiiramtu jechuudha. Garuu immoo akkuma yeroo kaanii Oromoo qofa osoo hin taane sabootii biyya sanaa miira gaariin simataniiti kan jiranii. Saboonni akka Sidaamaa, Alaabaa, Geedoo, sabootii akka Burjii irratti hirmaatanii jiranii. Faranjooti illee hirmaattee jirti. Kun waan baay'ee nama gammachiisaati. Khabar 2019 historical seenaa keessatti irreechi guddaan nami ivintoon yookaan maani festivaal gurguddoo taate gurguddoo Afrikaa keessatti taate keessa riikardi cabsu isaan qabadha. Namooti miiliyoon 12 ol ta'anitti barsuun irratti hirmaate. Of course khabar 2019tiif hammaan tana wal bira qabnoo laallee
ta'uu hin danda'u maal jennaani gaafas tokkummaan Oromoo sadarkaan marga gubbaa jira kan gubbaa hin jiru nageenyi biyyatti aali Itoophiyaan kee jirti aali Oromoon kee jirti aali Oromiyaan kee jirti kabar 2019 addi ture bari suna dursila jabaatee tokkummaan Oromoo jabaatee wal dhageettiin jabaatee biyyatti naga qabaatee irreechi seena keessa yoo kadhageetti taate namjaan jalqabam jedhanii jaaroleen seena waan kan qabeettu jaarolee jaanitti naannoo bishooftu kana wal dhufe dhokatee irreeffachaa ture barkum lamaatu kudhanii sagalitti ammoo nama miiliyoon kudhanii lamaatiin kabajame miiliyoon kudhanii lamaatiin kabajame deebise 2020 gubbaatti duwwa ta'ee 2020 tokko xiqqoon gooma hardhallee hin goomaa jechuudha akka 2020 sun hin taane soo akka biyyattii kee jirtuufu akka saati har'a Oromoo kee jirtuufu aalam jirullee bareeda fakkaata yoo tokkummaa qabaan yoo wal dhageetti qabaan yoo jaalala qabaan yoo harka wal qabannee waliin dhaabban irreechi Oromoo kan Oromoo miiliyoon 60 qofa doon ta'an addunyaa guutuu hawwata goone riikardii baasuu dandeenya kun waan xiqqoof jedhaman. Akka Oromoon barbaadu sana ta'eeraa yoo jenne ilaalle akka Oromoon barbaadu sana hin taane irreechi baranaasi haa ta'uuti ammoo irreecha waggoota lamaan darbanii irra baay'ee fooyya'aa ture jechuudhaaf hin dandeenya. Miirri garagaraa danqawwan garagaraan turanii jiru haaluma kana keessa darbe tokkoffaa hawaasumti keenya mataan isaa miirri inni keessa jiru ni jira. Gariin du'aa jira, gariin hidhaa jira, gariin egaa waa hedduutu jira har'a waan sanan baay'ee bal'inaan haasa'uunis barbaachisaadha jennee hin yaadnu har'a waa'ee irreechaa yoo dubbanne tola. Danqawwan garagaraadhuma keessa ta'ee dhiibeetuma immoo bahee kabajachuudhaaf danda'ee jira. Garuu irreecha baranaarraa wanti akkan of gaafadhu na taasise inni kan biraan amma mootummaan kun irreechaa wal qabatee adeemsa akkamiidha kan inni hordofaa jiru. Irreecha ganda ganda irratti galchaa jira, irreecha ganda gandatti daangessaa jira gaaffii jiru akkati kaastu kan si taasisuudha haalli miirri gara mootummaatiin mul'ataa ture. Finfinnee keessa yoo fudhatte ilaalte Finfinnee miidhagsanii irreecha fakkeessuudhaaf kan yeroo kamii olitti yeroo isaan itti dhimmamanii hojjetan argita. Gama Komishinii Turizimii Oromiyaatiinis gama bulchiinsa magaalaa Finfinneetiinis waan Finfinnee keessa jiru yeroo isaan irratti investi godhanii hojii guddaa hojjetanidha kan itti argitu. Haa ta'uti uummanni Oromoo Finfinneedhaan ala jiru immoo irreecha magaalaa Finfinneetti kabajamu kana ba'ee irratti hirmaatee akka inni hin kabajne daangessuutu mul'ata. Kan gama lixaatiin dhufu akka inni hoolota ol hin darbine taasifamaa jira. Mannaa gachaa koloboo akka ol hin darbine taasifamaa kan jiru. Kan gara bahaatii dhufu Adaamaa keessa darbee gara Finfinneetti gara Bishooftuutti akka asiin ceene taasifamaa jira. Kallattii garagaraatiin daangeffamnee jira. Kana gaafa laaltu egaa Oromoon Finfinneedhuma keessaa fi naannoo ishee jiru yookaan kan dursee seenellee hedduudhuma waan ta'eef bal'inaan ba'ee irreeffachuudhaaf danda'e malee Oromoon Finfinneedhaan ala jiru irreeffateera jechuudhaaf rakkisaa. Kanarraa kan hubadhan mootummaan irreecha kana ganduma gandatti galchaa jira, ganda gandatti daangessaa jira waan jedhu yoo waan mul'isu. Wanni irreecha baranaa irreecha 2019 wajjin wal fakkeessu hin jira. 2019 jechuun bara Taakkalaan magaalaa Finfinnee bulchaa turedha. Finfinnee keessatti magaalaa gamoowwan magaalattii, addabaabaayyiiwwan magaalattii, even namooti dhuunfaa mana isaanii faajjii abbaa gadaatiin faayuu irratti argaman guyyoota lamaan sadan darban torban irreecha kana keessa jechuudha. Waltajjiiwwan irreechaa karaa mootummaatiin qophaa'aa turan karaa Komishinii Turizimii Oromiyaa akkasumas karaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa simpooziyamii yookiin fooramii irreechaa qopheessee jira. Wanni kun waggoota afran darban deemaa turedha. Karaa kanaan qophii bara 2019 yeroo tokkummaan Oromoo sadarkaa dhumaar piik sadarkaa fiixirra ga'etti jiru fakkaata. Karaa biraatiin immoo akka yoon kaase irreecha hora Finfinnee fi naannoo ishee warri jiran qofa akka irreeffatanii waan qophaa'e fakkaata. Almost bulchiinsi mootummaa kanaa Finfinnee irratti warri irreeffachuu qabu warra Finfinnee marsee jiruu fi warra Finfinnee jiru qofa jedhee waan murteessee kutatee ka'e fakkaata. Maaliif Finfinnee irraa raadiyeesii kiiloomeetira 100 irratti kan jiru Amboo ugguramaa ture, warri Jimma irraa ka'an dhufan ture ugguramaa turanii garaagaraatiinis ugguramaa turan. Warri irreecha irratti hirmaate immoo irra caalaan isaanii gurmuudhaan haa dhufan malee jila aadaa irreechaa jedhamanii godinaaleetti karaa mootummaatiin kurfaanii yookiin qindaaniiti kan dhufanii. Finfinnee faayuun bareechuun foolii irreechaa godhanii magaalota kutaalee bulchiinsaa aanaalee magaalaa
Finfinnee qabdutti namoota irreechaaf dhufan simachuun akka positive side yookiin immoo waan jajjabeeffamuu qabu ta'ee odoo jiru garuu irreechi kun karaa mootummaan yaadee fi yaade qofa akka kabajamuu fi namooti lakkoofsa irreecha waltajjii kanaaf maluun akka hirmaanne gochuun hanqinoota guddaa irreecha kanarratti argite. Maaltu fakkaate Abrahaam yeroo du'an kanarra wanti tokko hubachuu dandeenyu dhiyeen kana jalbultii irreecha gubbaatti akkuma jennee hojiilee mimmiidhagoon gar mootummaatiin immoo mul'atan illee ni jiran dhuga dubbachuun hojiilee kana immoo qaama mootummaa deebisee sadarkaa ganda sadarkaa aanaa sadarkaa godinaatti isa diigar gitaa jechuudha. Haadhumarraa wanti hubachuu dandeenyu diviizhinii yookaan garaagarummaa garee mootummaa aangoo harka qabdisee jirtu agarsiifta. Warri federaalaa yookaan warri naannoo gubbaa jiru irreechi kun akka eeyyamamuuf waan irreecha kana barbaachisa waan tokko tokko gaarii hojjechuu jiru gariin taana gubbaa jirta magaalota gubbaa jirta godina gubbaa jiru hirmaattota irreecha magaala wayya keessatti ukkaamsu keessumatti lixa oromiyaa keessa waan akkana dhaga'uu jirru uummanni keenya lixa oromiyaa gara finfinneetti akka dhufne ukkaamsaan jajjabduun dhagaa ture garee karabaanaa naayiroobii keeniyaa irraa kaatee achi dhaqi mooyyaleetti ittisanii warra gubbaarraa oromiyaan yookaan qaamni federaalaa eeyyameef ittisuun kun maaliif si fakkaateedha caasaalee mootummaa oromiyaa keessa gareen jibba oromoo qabdu gareen jibba oromoo qabdu loote seentoti of course warruma doomineef godha loote seentoti sun uummati oromoo yoo akkam bahee magaalaa finfinneessee garee dhukkubsattu jira jechuudha warra kooti oromoo keessa kammoo oromoon ta'in kan jibba oromoo qaban arguu jirraa miti arguu jira bar miidiyaa naaftanyoota kan gubbaa maal jedhanii haasa'uu jiran seeta alaaba Itoophiyaa rongaadee bica qayyii magaalaa finfinnee keessa cocoodhowwanii alaaba Gibsi alaabaan abbaa gadaa Gibsi jechuun kaayiroo Gibsi makara arge Gibsi waan kana waan walitti fidanii funaangan alaaba Gibsiitiin magaalaa finfinnee faayamtee jirti biyyeen akka harka qabu arguu jirti warri bahuu jira bitaa jechuudha. Warri kun baay'ee miidiyaalee gubbaa qofa hin jiru yookaan biyya la qofa hin jiru yookaan akka garee baaldaraaf fajjiniifa magaalaa finfinnee qofa keessa hin jiru. Aanaalee godinoota oromiyaa kee doomineet godhe jira jechuudha. Looyeeteena wayyaa oromoo kee yata jibba oromootiin guuta. Caasa mootummaa kee guuta jira. Warra kana kanatti akka irreechi hin kabajamne godhuu jira jechuudha. Garuu irreecha tana wajjin sararee wanni beekuu qabnu irreechirra dhiibba godhuuf maqaa amantaa da'oo godhatanii waan warri tolchaa ture namoota hedduu argatu. Warri sun eenyuun akka koomishiin godhamin beekna bara. Irreecha amantaa musliimaa keessa bakkiitti irreechitti dhoowwa jedhan hin jiru. Amantaa kiristaanaa keessa bakkiitti irreechitti cubbu jedhan hin jiru. Raga waliin namni nutti hin jiru. Garee wayammoo maqaa amantaa yookaan maqaa maatii da'oo godhattee irreecha kan taargeetti goote salphisuuf gad buusuuf yaali gargara durseetu godha turte jechuudha. Garee tan kaayoon isii maanii eessa ergamtee karoon isii maal waan jedha midhaansine beennaa jechuudha. Uummata Oromoo irreechi tokkummaa wal argatanayyuu harree dhufa wagga guutuu makara hedduu dabarsaa jeefama ture hidhama ture baqachaa ture saamama ture rakkinnoota hamaa mobii lafarra dhalli namaa argaa ture cufa Oromoo wagga kan argatu. Saati ammoo akka wal arga kana yeroo inni itti wal argee naga wal gaafatu yeroo inni itti wal argee rakkoo keeddaaf itti irraanfatu yeroo inni wal argee waaqa kadhatu irreechi tokkummaa Oromoo jecha irree jedhan so waan ibsuufi mootummaa dhabe ukkaamsuu godhellee ukkaamsuu hin danda'u. So waan tokko maal godhan waan hin dandeenye tokko hin dhiiftaa jechuudha. Waan hin dandeenye tokko yookaan hin tolchitaa dadhabdee hin dhiiftaa irreechi ukkaamsuun hin danda'amu waan taateef adoo yaaluu baatanii haadhileen ganda keessatti tolchitan dhiisaa hin barbaachisu. Ayyee osoo gara marii keenyatti deebin immoo viidiyoo tokko affeerree sagantaa kanarratti ka turan keessaa viidiyoo gabaabaa tokko daawwachiisuu irreecha baradaa hunda caalaa kan faajjii abbaa gadaati. Faajjiin kun bareedinni isaa simboo irreechaati yeroo baay'ee. Mootummaan egaa faajjii Oromoo kan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ugguree jira beekamaadha. Faajjii kanaas faayamuun irreechaas badooma qaba hedduu irreecha ummaayyuu
colorful godhe baay'ee bareeche irreechi sanumaan miidhagee yaadaanii sanarratti kana jechuu barbaadetti garuu faajii kanaan wal qabsiisee waan nama guyyoon kaasee miidiyaaleen Amaariyaa tokko ka farra Oromummaa leellisan yeroo baay'ee waa'ee alaabaa kana achi dhuftee alaabaa kana kasi faajii kanaas kan hin beekne lafa kaanii jibba Oromoo irraa qabanii alaabaa Ijipti yookiin alaabaa Siiriyaa gaaf jedhanii faajiin abbaa gadaa kun mallattoo seera walaabuu yookiin walabummaati jedha hayyuun Oromoo hayyooti Oromoo kan ibsan kanaan mallattoo bilisummaa biyya Oromoo seera walaabuu jedhanii ibsu seera walaabuu jechuun seera madda walaabuutti tumame haaromfame durallee seera ture jechuudha. Hawaasi tokko alaabaa fi seera mataasaa qaba jechuun biyya mataasaa qaba, bilisummaa mataasaa qaba, birmadummaa mataasaa qaba, abbaa biyyummaasaa qaba jechuudha. Faajiin abbaa gadaa kana bakka bu'a. Oromoon birmadummaa qabaachuusaa bara san bara yoo hin cabin impaayera Itoophiyaa jalatti osoo hin bulin biyya ummata biyya mataasaa qabu, birmadummaa mataasaa qabu, walabummaa mataasaa qabu akka ta'etti. Faajiin kun gurraacha diimaa fi adiidha gaggabaabsinee ibsuudhaaf si yaadachiisuuf jechuudha akka hayyooti ibsanitti gurraachi olaantummaa waaqaa Oromoof waaqi gurraachi jedhanii kurriin bokkaaroo gurraacha qaroon ijaa gurraacha agartuun ijaa jechuudha hiiki waan kanaa walumaa galatti hangafummaa fi badhaadhummaa ibsa. Diimaan gaanii bilchaatanii guutanii argamuu fi gootummaa mirga lammiitiif biyyaaf wareegamuu wanti hedduun immoo yeroo isaa eeggate akka ga'uu fi ija godhatu ibsa diimaan jechuudha. Sadaffaa irratti adiin alaabaa abbaa gadaarra jiru xumuramuu yookiin raawwachuu fakkeenyaaf hurriin rooba hin qabne roobee akka hin jirre agarsiisaa xumuramuu agarsiisaa dabbasaan nama dulloomee adiidha arriin jechuudha. Daaraan adiidha lafeen gogaan adiidha kun walumaa galatti mallattoo raawwachuuti kan agarsiisu hiiki faajjii abbaa gadaa kanadha. Mooti garaagaraa alaabaa Ijiptiin alaabaa Siiriyaatiin walitti fidanii basically Ijiptiin walitti fidu qoyyoo ta'e by the way biyya Afrikaa keessa ummati birmadummaa qabu dursee walabummaa qabu biyyooti baay'een alaabaa isaanii kan koopii godhatan biyyoota lixaarraa Awurooppaarraa Oromoon garuu indigenous ka ta'e halluu ganamaa isaatiin alaabaa fa'ee jechuudha. Qoyyoota silamaarra qobeetan guddoo wanni guddoo gaafinataa jibbum sadarkaa jibbi Oromoo irra qaban akka Itoophiyaa miidhe. Itoophiyaa qabeen guddaa yaad guddaa beektoti guddoon Oromoo mirra baati. Itoophiyaa warri jaarilleen Oromoo uummata guddaa ganga jibbite maal fiduu dandeetta. Alaabaan Itoophiyaa diimaa arongaadee bica kan jedhaniin kun alaabaa biigaanaatiin wal fakkaata. Alaabaa jamaakiyaatiin wal fakkaata. Sooriyaa waan isin diigamtee fi alaabaa Sooriyaa jedhamoo maal jara kanaaf deebii kennuun waa'ee jaraa haasawuun hin barbaachisu waltajjii kanarratti garuu carraa kanaan akkuma Abrahaam kaase faajjiin abbaa gadaa maal bakka bu'a waan jedhu Oromoon quba hin qabne akka inni quba qabaatu gochuun gaariidha garuu jara kana wanda barbaadde yoo isheen jechaa walte jarumaaf deebii kennaa oolan sana keessa baay'ee seenuun hin barbaachisu har'a waa'ee dhuma irreecha keenya yoo haasofne bareeda bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaamni mootummaa dhimma kana itti dhimmamee Finfinnee bifa kanaan faajjii kanaan faayuudhaaf irratti hojjete galata argachuu qaba. Finfinneen magaalattiin Oromoo fakkaatteeti kan isheen turte tibbana hojiin gama kanaan hojjetame beekamtii argachuu qaba. Beekamtii kennuufiin gaariidha. Sabni Kenya, mirga sab,
falmatu Hiresa Amurtefatu Mirkasa Afalmatu Kerro Kai Nami Numaira Falmadu Nuti Oromia Kutu Balmanna Malo Angayomit Duna Malo Kai Nufai Kamani Sabah Oromo Jalan Kenya Mantap kan, oh dia sana kan kata ini memang. Jauh bersikina. Samni Kenya. Malif. Dua. Motuman. Oromia. Pando. Tikache. Sama Kenya. Ajesa. Jira. Kanap. Mantap. Stop! Killing! Oromo! People! Stop! Killing! Oromo! People! Stop! Killing! Oromo! People! Stop! Killing! Oromo! Student! Stop! Killing! Oromo! People! Kerro! Kirtu! Kerron! Oromo! Mirga ummatasa! Aku magalesa! Sirna wayyane! Hanummata keenya nyaate! Sirraa qolate! Arranne! Sirraa biltiginna! Sirraa qolachuu qaba! Nuti! Kumaan qabsooti! Stop! Killing! Amuru! People! Stop! Killing! Walla! People! Nuti! Gaarreen Oromoo! Stop! Amiru! Oromoo! Stop! Oromoo! Student! Stop! Killing! Oromo people! Stop! Killing! Yaws of Oromo! Stop! Killing! Amuru people! Stop! Killing! Students! Kerro! Kai! Samnike! Dumajira! Laminke! Dumajira! Kai! Mirkake! Falmatu! Mirkake! Falmatu! Sabake! Falmatu! Adike! Wallaki! Wabin Oromo! Ummata Oromoti! Wabin Oromo! Ummata Oromoti! Nama nuju tidak norra jiru. Ufani tinggal beli jennan never indebina. Disini indebina. Amma jarati malu dah diora tu kunawan mau bujuk kapten. Asal nuju tu ufada ada ufadani nuju tu jual cuman tu. Hanya diora isah nuju tu seri nama sana kamu dah jali kudan. Nama sana birat isne tesu income nu dam sana berbajum berbada. Karena ada ni cuma berbada. Rumah ni orang major special karena. Rumah ni Igajira. Una Chesina. Wallaki Igajira. Orra budurun.
Igajira. Igajira. Amurun. Amurun. Igajira. Igajira. Jarte. Jarte. Igajira. Igajira. Oromon. Oromon. Igajira. Igajira. Wallon. Wallon. Igajira. Igajira. Oromon. 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 Kesarati. 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 Sirna. Sirna. Naftanyatin. Naftanyatin. Ragu kamajira. Ragu kamajira. Ragu kamajira. Ragu kamajira. Kanaf. 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 Domno. 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 Hinnum namale. Hinnum namale. Hinnum namale. Hinnum namale. Sirni. Sirni. Minilik. 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 Namafan. 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 Nurrati. Nurrati. Hindebiu. 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 Kanaf. Kanaf. Kokorisi. 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 Oroma. Oroma. Wallaka. Wallaka. Adanu Kodina. Jimma. Adanu Kodina. Adanu Kodina. Adanu Kodina. Adanu Kodina. Shawajatani. Shawajatani. Wallaka jatani. Wallaka jatani. Huji jatani. Huji jatani. Arsi jatani. Arsi jatani. Adanu Kodina. Adanu Kodina. Nuti. Nuti. Oromoda. Oromoda. Nuti. Nuti. Wallaka miti. Wallaka miti. Nuti. Nuti. Shawamiti. Shawamiti. Nuti. Nuti. Arsi miti. Arsi miti. Nuti. Nuti. Oromoda. Oromoda. Nuti. Nuti. Oromoda. Oromoda. Oromo tane lalanne. Oromo tane lalanne. Oromo tane lalanne. Oromo tane lalanne. Oromo tane duna. Oromo tane duna. Oromo tane lalanne. Oromo tane lalanne. Oromo tane duna. Oromo tane duna. Kerro. 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 Kai. 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 Lamminke. Lamminke. Samnike. Samnike. Hatike. Hatike. Abbanke. Abbanke. Duajira. Duajira. Kai. Kai. Mirgake. Mirgake. Falmatu. 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 Oromon. Oromon. Amurura. Amurura. Duajira. Duajira. Oromon. Oromon. Pantalerra. Pantalerra. Duajira. Duajira. Oromon. Oromon. Gujira. Gujira. Duajira. Duajira. Oromon. Oromon. Gajira. Gajira. Duajira. Duajira. Kerro. 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 Kai. Sagale. Kai. Mirgake. Oromake. Digake. Biyake. Biyake. Falmatu. 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 Kerro. 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 Nuti. 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 Kerro. Jirra. Mirga kesani. Mirga kesani. Mirga kenya. Mirga kenya. Nuti. 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 Shoror kesa miti. Shoror kesa miti. Nuti. Nuti. Shoror kesa. Shoror kesa. Miti. Miti. Nuti. Nuti. Mirga. Mirga. Nama kamiyu. Nama kamiyu. Tukum barbanu. Tukum barbanu. Nuti. Nuti. Kandu ajuru. Kandu ajuru. Amara rende miti. Amara rende miti. Digira rende miti. Digira rende miti. Kenya rati. Kenya rati. Kenya rati. Kenya rati. Tumajira. Tumajira. Awal jamale. Awal jamale. Awal jamale. Awal jamale. Gamzate. Warra gudurate. Warra gudurate. Warrate. Tumajira. Tumajira. Rama. Rama. Wadumana no. Anjejan. Amayomi tirana garbomne. Amayomi tirana garbomne. Amayomi tirana garbomne. Amayomi tirana mirgadamne. Amayomi tirana mirgadamne. Amayomi tirana ajemama. Amayomi tirana ajemama. Amayomi tirana abba male. Amayomi tirana abba male. Amayomi tirana adamale. Amayomi tirana adamale. Amayomi tirana diga dangala. Amayomi tirana diga dangala. Amayomi tirana digama. Amayomi tirana digama. Amayomi tirana ajebama. Amayomi tirana ajebama. Amayomi tirana mirgadambe. Amayomi tirana mirgadambe. Amayomi tirana garbomne. Amayomi tirana garbomne. Amayomi tirana garbomne. Amayomi tirana garbomne. Oromo. 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 Kai. Kai. Gireke. Gireke. Murtefat. Murtefat. Mirgake. Mirgake. Falmat. Falmat. Lamminke. Lamminke. Duajira. Duajira. Mila malit. Mila malit. Sisirpa. Sisirpa. Afam malit. Afam malit. Sidichisa. Sidichisa. Amurura. Amurura. Hatiko. Hatiko. Duajirti. Duajirti. Amurura. Amurura. Abanko. Abanko. Duajira. Duajira. Lamminko. Lamminko.
sabni ko du'aa jira buqqaafamaa jira saamamaa jira mirga keenya falmachuun haqa keenya gaafachuun mirga keenya falmachuun haqa keenya gaafachuun yakka miti mirga keenya gaafachuun saba keenyaaf sagalee ta'uun harmee keenyaaf sagalee ta'uun abbaa keenyaaf sagalee ta'uun ajjeechaan lammiin keenya daandii tumamee mirgi keenya dhorkamee lammiin keenya hafeera ammayyuu mirgi keenya nuufa eegamu ammayyuu hiree keenya ni kabachiifanna ni falmanna ni wawwaaqna saba keenya ni falmanna nuti ummanni Oromoo mirga keenya qeerroon Oromoo akkuma kaleessa sirna wayyaanee tokkummaadhaan gamtaadhaan ofirraa qolate sirni bilisiginnaa wayyaanee jaalaa ummata Oromoo kan Wallaggaa kan Arsii kan Harargee kan Baalee kan Walloo kan Oromiyaa balleessaa jira. Kanaafuu ummanni Oromoo qeerroon Oromoo gamtaan kee sirna kana qolachuu qaba. Ajjeechaan ummata keenyarraa dhaabachuu qaba. Ta'uu baannaan qeerroon Oromoo akkuma kaleessa sirna bilisiginnaas gola biitti godhuu qaba. Stop killing Oromoo people. Stop killing Wallagga people. Stop Oromoo people. Stop killing Oromoo people. Stop Wallagga. Stop killing Guji. Stop killing Oromoo people. Kerro. Kai. Oromoo. Kai. Guji. Kai. Bale. Kai. Wallagga. Kai. Gimbi. Kai. Nacho. Kai. Nakamte. Kai. Ambo. Kai. Malif. Sandike. Dua. Namoonni 42 as jalatti isin argaa jiru dhaadannoo qeerroo Oromiyaa kutaa 11 irraa walitti irreecha hora Finfinnee kan waggaa 2022 sababeeffachuudhaan walitti qabamuudhaan dhaadannoo isaanii haala ummanni Oromoo keessa jiru akkanatti addunyaatti akka dhageeffamuuf sirna biyyattii hoogganaa jiruufis ta'ee dhaabbilee garagaraatiif kan ummanni sagalee ummata keenyaa ta'uudhaaf warri ijoolleen qeerroon Oromiyaadhaa asitti sagalee dhageessaa jirtu kana sheer godhaatii sagaleen kun nama hunda biraa dhaqqabu dubbiin ummanni qeerroo Oromoo keessa ummata Oromoo keessa duguuggaan sanyii ummata Oromoo irratti warra faannoo gartee sinxaaleyyii naannoo Amaaraa ummata gartee bineensa nama waliin miti bineensa faana jiraachuun hin malleen Oromiyaa kutaa 11 guutuu keessatti ispeeshaalii Wallagga keessatti amuruu halkanii fi guyyaa ajjeefamaa gidirfamaa hiraarfamaa jiru kanaaf sagalee tahaa jiran kanaaf sagalee gabaasaatii
share godhaadhaa wal biraan dhaqqabaa namoonni naannoo kana jiran sirna kana balaaleffatna haala qeerroon Oromoo akkuma dhagayaa jirtan akkuma dhaadannoon deemaa kanaan gartee ummata keenya sagalee tahaa dhaadannoo garaagaraa sirni kun nu ilaallatu nuun fakkaatu jechaa jiran kanatti sagaleedhaan tokkummaadhaan share godhanii sagaleen Oromiyaa guutuu akka geessu godhuu danda'uu qabdanii dhaamsa isin dhaamsuu barbaadan share Error!
Kerron!
Oromoo dhaabbachaa ture. Qeerroon arras qeerroon kaleessa uummata Oromoof dhaabbachaa ture. Arras sirnattiit uummata Oromoo galaafachaa balleessaa jirti waan ta'eef tokkummaadhaan osoo wal qoqqooduun gandaan ba'uun hin jiraanne akkuma wayyaanee irratti qabsoo hinetti qeerroo Oromia keessa bahu qaba fannoon atattaman Oromia keessa bahu qaba nuti qeerroon ummanni keenya wallagga ajjeefama ummanni keenya arsii ajjeefama ummanni keenya boorana ajjeefama ummata kana jala lulu hindandan bilchiginaan hatattaman faannoo Oromiyaa keessa baasu qabdi shirri Mabuka Oromoo Samnisa Mafdua Ajjeechaan ummata Oromoo dhaabbachuu qaba. Sheer godhaa namoonni hundi namni taa'aa jirtan tokkoon keessanuu tattaa'ina sheer godhaatii fincila gartee qeerroon Oromoodha sirnattii gubbaatti taasisaa jirtu sheer godhaatii wal biraan dhaqqabsiisa. Namni taa'aa jirtu marti keessa sheer godhaa. Dhaadannoon qeerroo akkuma itti fufee jira sirnattii balaaleffachuun uummata Oromoo sirrii lafarraa balleessaa jiru waan ta'eef sheer godhaa wal biraan ga'a.
Oromoon uummata sabaaf sablammoota waliin jiraachuu danda'u ta'uu ragaan kana caalu hin jiru. Akkuma harkaatiin jirtan uummanni kun uummata Sidaamaati, uummata keenya gartee uummata warra Kuushiidha. Haala kanaan uummanni Oromoo uummata Kuushatik waliigala akka waliigala Kuushitti irreecha isaa gaggeeffachaatiin jira. Sheer godhaatii wal biraan gaha. Haaluma kanaan ammoo qeerroo fi qarreen illee dhaadannoo sirnattii gubbaatti qaban haaluma kanaan dhageessisaa jiru. Sheer godhaa wal biraan gahaadha. Uummanni Oromoo ummata tokkummaadha, ummata jaalalaa, ummata kabajaa, ummata ulfinaa ta'uun isaa kana caalaa ragaan ta'uu hin jiru. Tokkolleen akka hin jirre kun ragaan kana caala hin jiru. Uummanni Oromoo gartee Kuushatik haaluma beekamuunu uummanni Oromoo gaanfa Afrikaa keessatti Oromiyaa dabalatee Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Keeniyaa fi iddoo garaagaraa gubbaatti kan argaman ta'anii osoo jiranii haala kanaan kunooti ummanni Sidaamaadhaa dhufanii ummata keenya waliin irreechi Oromoodhaa irreechi Oromoon gaggeeffattu wanni Oromoodhaaf ta'u ummata Oromoo ummata hammataa ummata jaalataa ummata gartee tokkummaadhaan jiraatu hammatee buluu beeku ta'uun isaa ragaan kana caala hin jiru. Sirnattiin biltsiginnaadhaa yoo ummata facaasuudhaaf yaalii kan gootu ta'ellee ummanni keenya kun akkanatti haala kanaan tokkummaadhaan sabaaf sablammoota waliin irreecha isaa gaggeeffachaatiin jira. Sheer godhaa wal biraan gahaadha. Kanumatti aansuudhaan uummanni gartee saba biyyattii tana keessatti sirna tokkoon osoo hin hoogganamne uummata tokkoon jaalala uummata tokko osoo hin qabaanne kabaja uummata tokko faana osoo hin qabanne uummata waliin jiranillee nyaachaatiin jiraatu yoo jiraate uummata sabaan Amaara ta'an qofa yoo ta'e malee uummanni Oromoo uummata qulqulluu uummata kabajaa uummata jaalalaati waan ta'aniif jaalala uummata jaalalaa ta'uu isaanii san ammoo ni dubbanna malee gochaan akkuma haala argaa jirtan kana ummanni Oromoo ummata jaalalaati ummata kabajaati yoo jennu ragaa waliin ta'uu isaanii ammoo ummanni Walaayitaadha, Sidaamaadha, Kambaataadha fi iddoo gaanfa Afrikaa mararraa dhufanii haala kanaan kana qofa miti iddoo kana qofatti ni agarsiisaa jira malee iddoo garaagaraatti kan gartee ummata Oromoo waliin irreecha gaggeessaatiin jiran kana fakkaata. Warra naannoo biraa jiranillee haaluma kanaan kanatti aansuudhaan kan isin agarsiisu ta'a. Uummanni Oromoo uummata tokkummaadhaaf, uummata jaalalaa, uummata qulqulluu ta'uun isaanii sabaaf sablammoota biyyattii tana keessa jiran waliin uummata haala kana jiraachuu beeku ta'uun caalaa uummanni tokkummaa beeku ogummaa ittiin sabaaf sablammoota waliin jiraatu beeku kana caalaa wanni nama amansiisu nama gartee uummata dhugaa ta'uu ragaa si baasisu hin jiru jechaadha. Akkuma argaa jirtan kunooti uummata kana faana haala kanaan irreecha gaggeeffachaatiin jirra. Baga nagaa dhuftanii jechaanii haala afaan isaan dubbatanillee beekuu baadhu baguma nagaa dhuftan afaanuma kootiinan jaanii akkasii kanatti aanuudhaan kan biraan isinitti agarsiisa. Uummanni Oromoo akka uummata gartee nama faana miti bineensa waliin jiraachuu hin dandeenye akka uummata Amaaraa miti. Uummanni Amaaraa Oromoo irraa nyaatee Oromoo irraa dhugee Oromoo waliin bulee uummata gartee Oromoo nyaatuudha. Warri sun immoo warra akkasiitii miti. Uummanni Oromoo uummata sabaaf sablammoota biyyattii tana keessa jiran mara waliinuu wal simatee tokkummaa isaa cimsatee tokkummaa sabaaf sablammoota kabajaa fi ulfina sabaaf sablammoota eeguudhaan haala kanaan kunooti sabaaf sablammoonni gaanfa Afrikaa kana guutuurraa dhufuudhaan haala kanaan irreecha uummata Oromoo faana gaggeessaa jiru. Nagaa kana jechuudhaan sanatti aansuudhaan sabaaf sablammoota naannoo biraatirraa dhufanii ammas akkasuma uummata irreecha uummata Oromoo faana gaggeessuudhaaf dhufanii asitti argaman kan kanatti aansuudhaan isin agarsiisu ta'a. Amma gara horaatti seenuudhaaf deema waan ta'eef ani iddoo horaa sana deemuun anaan ilaallatu waan ta'eef of duuba deebi'a. Gaafa isaan ba'an ammas barbaachisaa taanaan intarviiwullee godhee uummanni Oromoo uummata akkamii ta'uu isaanii kanan isaan dubbisu ta'a. Ulfaadhaa galatoomaa ammallee qeerroo fi qarree sirnattii kana balaaleffachaa jiran uummanni Oromoo akkaataa gartee isaan itti uummanni Oromoo itti du'aa jiru lafarratti realitiin maal akka ta'e isa argaa jirudha waan ta'eef dhaadannoon garaagaraa kan sirnattiin kun bakka nun bu'u jedhu fi kan kana fakkaatan baay'ee wal duraa duubaan dhiyaachaa jiru. Amma baay'inni uummataa gara horaa galuudhaan irreeffannaa gubbaa jira.
sanas itti aansuudhaan isinitti haniin agarsiisu ta'a. Namoonni jirtan share godhaatii wal biraan gahaadha. Akka dhaamsatti wanni dhaammachuu barbaadu yoo jiraatte akka dhaamsatti wanni ani uummata Oromoo maratti dhaammachuu barbaadu maali yoo inni jirtu maali uummanni Oromoo kutaa kudha takka keessa jiru baay'inaan especially Wallagga gubbaatti lubbuun uummata Oromoo halkanii fi guyyaa dhangala'aa dhiigni dhangala'aa jira waan ta'eef qeerroon akkuma kaleessa uummata Oromootiif gaachana ta'uudhaan dhaabbatee rakkoo fi gidiraa uummanni Oromoo keessa jiru falmachaa ture dhaabbachaa ture arras wanni nu goome takka illee hin jirtu uummanni keenya ajjeefamu du'u gidirfamuu fi kan kana fakkaatan mara simachuudhaan kan sirna kana faana deemaatiin jiru haalli uummata keenya keessatti deemaa jiru ajjechaan uummata irratti deemaa jiru hin dhaabbatu yoo kan ta'u ta'e hatattamaan qeerroon Oromoo uummata Oromoo irratti illee yaaddoo ilaalcha isaa uummata biraan gahatee uummanni Oromoo rakkoo fi gidiraa ajjechaa isarra gahaa jirtu gamtaan kee akka dura dhaabbatu dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Kanatti aansuudhaan dhaabbileen siyaasaa Oromoo marti isaanii ajjechaaf gidiraa gadadoo uummanni Oromoo keessa jiru callisanii laafdhaan osoo hin taane waan lagartee undergroundiin godhama jaaniif maal osoo hin taane lubbuudhaan qoosuun osoo hin barbaachifnetti dirqama hatattamaan haala barbaachisuun ajjechaan uummata gubbaatti uummata irra deemaa jirtu akka dhaabbattu dhiibbaa barbaachisu mara godhuudhaan ta'uu baatee jennaan akka uummanni Oromoo waliigalaa gamtaadhaan ka'ee sirnatti kana dur dhaabbatee galtee ajjechaan uummata irraa akka dhaabbattu dirqama walitti dabarsu isiniif dhaamuun barbaada. Just haalli uummanni amma keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoo kutaa Oromiyaa guutuu keessatti especially Wallagga xiyyeeffachuudhaan faannoon sirna finxaaleyyii Amaaraa faannoodhaan uummanni Oromoo Wallagga keessatti amuruu fi iddoo garaagaraa keessatti harkamaatiin jiru ajjeefamaa gidirfamaa jira waan ta'eef kan ammoo callisnee ilaaluun daba waan ta'eef hatattamaan sagaleen keenya wal bira dhaqqabee haalli iddoon jiru irratti warri gartee basaastonni mootummaadhaa uffata normaala uffachuudhaan akkuma nuti uffata aadaa uffachuudhaan faana deemaa jirti waan ta'eef iddoo sana jijjiire akkasiin isin ijaa kanatti aansuudhaan maal akka jiru kaniin isin agarsiisu ta'a ammaaf kaniin isinitti dhaammatu akkuma reefu irratti isinitti dhaammachaa turen ammallee kanan akka dhaamsaatti isin dabarfachuu barbaadu uummanni Oromoo rakkoo keessa jira kaleessas rakkoo keessa ture arras rakkoo keessa jira rakkoo keessa ture kaleessa Oromoon qeerroo fi qarreen kutaa Oromiyaa guutuurraa sagalee takkaan ijjennoo takkaan ajjechaa uummata Oromoo gubbaarratti sirna wayyaaneetiin gaggeeffamaatiin ture dura dhaabbachuudhaan mormaa turetti arras uummanni Oromoodhaa ajjechaan duuti haaluma itti fufteen jirtu waan ta'eef kan gartee gamtaadhaan tokkummaadhaan dura dhaabbannee haala uummanni keenya keessa jiru addunyaatti beeksisuudhaaf uummata Oromoo guutuu dhageessisuudhaaf waan inni godhamuu qabu kanuma jeen amana sanatti dabaluudhaan wanni dabalataan goonu yoo kan jiraatu ta'e kan isin beeksifnu ta'a bakka jirtanitti asumarraan ijoolleen iddoo horaa keessa jirtan dhaamsa tokko kana hubachuu qabdan ijoolleen irreecha irratti dhaadannoolee garaagaraa gaggeessaa jirtan akkuma waggaa dabre especially gara Bishooftuutti deemeen tureen illee waan achi tureef uffata gartee aadaa uffachuudhaan qeerroo bukkootti qeerroo walakkaa seenanii isa dhaadannoo gaggeessu sana miidhuudhaaf tattaaffii tarkaanfii irra fudhachuudhaaf yaalii godhaa turan waan ta'eef arras inni san jiraachaa jira. Just amma yeroo dhaadannoo gubbaa turetti waan namaa ture waan jiruuf ammallee haaluma isiniif mijatuun yeroo dhaadannoo gaggeessaa jirtan isin jidduu waan biraa godhuudhaaf yaalii godhu tole hin jeenaa yoo isin jidduu nama dhaadannoo sana gaggeessu kan agartan kan qabamu arkitan ta'e dhiistaniitiin biraan deebinaadha. Kanan dhaamsa akka dhaamsaatti isin dabarsuu barbaada. Sheeshar gurra ol biraan gaadha dhaadannoo gaafa kanatti maalanuu waan kanarra emotional ummataa keessa jiru waan haala realitii lafarra jirtu irratti waan hojjetamu dhaabbilee garaagaraatiin gama miidiyaatiin kan dabru qeerroo fi qarreedhaan kan dabru yoo jiraatu kan isin beeksisuudha ummanni baay'inaan gara horaa gaseenaa waan jiruu fi
irreeffannaadhaaf warri iddoo bishaan itti argamu san waan jiraniif iddoo sanarraa of duuba deebi'an iddoo sana dhaqee bishaan faffacaasuun akka amantii kootti naaf hin eeyyamamu waan ta'eef iddoo kanan akka dhuunfaatti argameef iddoo just carraa argametti fayyadamuudhaan uummata kiyya rakkatee jiru uummata kiyya gartee gidirfamaa jiru roorrifamaa jiru kanaaf sagalee ta'uudhaaf waanan every time ready ta'ee jiruuf kanin kana godhe akkasii uummanummaan Oromoo martinuu haala sana hubachuu danda'uu qaba because haalli uummanni keenya keessa jiru ajjechaa fi gidiraan uummata keenya gubbaa jirtu akkuma cimee jabaatee itti fufetti jira kanarraa wanni of duuba deebi'ee gartee ajjechaan uummata keenya dhaabbattee even naannoo biraatirraa just salphina sirnattii kana salphina mootummaa naannoo Oromiyaadhaa even ofii ajjeesanii dadhabaniitiin jennaan faannoo finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kan gartee namooma hin qabne kan sammuu isaanii keessatti nama jechuun maal akka ta'e still waan namummaan taate hin galiniif uummata nama wajjin miti bineensa waliin jiraachuu hin dandeenye ta'uu isaanii faannoo gartee foon just akkuma 2020 naannoo lolli warra kaabaa lamaan kana jidduutti warra Amaaraa fi jara lamaan jidduutti gaggeeffamaa ture gaafa isa gartee Tigreedha jedhan sabaan Tigree gaafa ajjechaan sun gaggeeffamtu warra uummanni gartee faannoon tun sigaacha'u si hamre jedhanii uummata dhiiga nyaachaa foon namaa nyaachuuf uummata duubatti hin deebine ta'uu isaanii ragaan kana caalu na ilmi namaa eewu sigaacha'u si hamre jedhanii yeroo dubbatan akkaatuma waliin arkaa turre sanii waan ta'eef ummata santu wallagga keessa galee iddoo garagaraa keessatti wallagga amuruu keessatti almost torbee ji'a kana keessatti lubbuu ilmaan Oromoodhaa 150 olitti tilmaamamtu gara 200 seentu ji'a takka waan hin calle keessatti yoon dongoro badhe kanaa oli 200 olitti waan ta'u jechuudha haala saniini ajjechaan ummata Oromoo gubbaatti deemtu geggeeffamaa guyyaarraan dabalaa dhufaa jira waan ta'eef kanas akka hubattan uummanni Oromoo guutuun haala isa kanaaf furmaanni maal isa ja'utti tarkaanfii godhuu akka qabu akka dhaamsatti irra deebi'uudhaan isin dhaamuu barbaada ammallee ijoolleen iddoo garagaraatti haala sirnattiin keessa jirtu yookaan tarii laata kana booda haa'uu danda'u yookaan ammoo iddoo waan konfiyuushinii garagaraa keessa galuudhaan haala uummanni keenya keessa jiru cichanii akkaataa kaleessa gartee sirnattii wayyaanee gubbaatti cichoominaan hojjechaa turre sanitti hojjechuu dhabuun kun tarii hubannoo dhabuudha laata nama jechuutu jira inni sun ammoo dura buutota jedhee isa uummanni abdatuudhaanii wanni sun gaggeeffamaatiin jirti kana booda dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa fi iddoo garagaraatti argamu Oromoon wabiin Oromoodhaa yoo jiraatte uummata Oromooti uummanni Oromoo marsi yeroo haala ammaan tana keessa jiru waan keessatti eenyuun irraa abdii hin qabu eenyuun irraa walirraa yoo ta'e malee uummata Oromooti irraa yoo ta'e malee because haala deemaa jiru iddoo hundatti argaa jira waan ta'eef waa hunda meeshaalee fi dubbiin dhiraa gara keessa jiranii waliif hubachuu dandeenya waan ta'eef haala kanaan isin ibsuudhaaf yaalii godha maaliifi haaluma idduma itti gartee tarii laata uummata keenya difeensi godhuu ni danda'amaa jiru baay'eettis rakkoon baay'een qunnamaa jirtu walumaan argaa jira waan ta'eef uummanni Oromoo Harargeedha Hambaalee Gujii Wallaggaa Booranaa Oromiyaa kutaa 11 godina 23 jiru yeroo kana caalaa tokkummaatti fayyadamuudhaan ajjecha wanni siyaasni beekaa waan hubachuu qabnu Oromoo siyaasni namatu boce nuti just dura namatu uumame erga nuti uumamnee siyaasatti uumne siyaasni arraan tana deemaatiin jiru boru jijjiiramee isa biraa ta'uu danda'a arra wanni siyaasotlee isinitti dheereessee sababni isinitti dheereessuu barbaadeef illee siyaasa namatu boca ummata dursa lubbuu ummata dursa waan ta'eef haalli ummanni keenya keessa jiru ajjechaan ummanni keenya keessa jiru duutu keenya ummanni keenya keessa jiru baqachuun ummanni keenya keessa jiru hidhaan ummanni keenya keessa jiru jabaatee halkanii fi guyyaa akkuma itti fufa jira kana jechuun akka callisnee ilaalu wanni tolu jechuun jiru dhiiga keenyatu dhangala'aa jira gaafa gujiitti kaleessa
Hacaaluu Hundeessaa gaafa sirbu qeerroon mancaa qarraan akka tuulamni farda leendisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessa jedhe har'a ajjechaa fi duutii deemaa jirtu san irratti falma murteessuun maaliif akka gaafii nutti dhaabbate inni hunda keenyaaf gaafii ta'uu kan qabudha jeen amana. Kanan gama dhumaarratti isin jechuu barbaada. Uummanni Oromoo wabiin inni qabu uummata Oromooti. Kaleessas uummanni Oromoo kan bilisatti kan rakkoo sana keessaa gama tarkaa sirnatti sana cabsuutti kan ittiin tarkaanfate dhaabbilee garaagaraa jala fiiguudhaan yookaan ammoo waan garaagaraa tokko jechuudha osoo hin taane waan tokkummaan isaanii cimee mul'ateef qeerroo fi qarree wal dhagee uummanni Oromoo wal dhagee sababii haalli sun gaggeeffamee fi rakkoo sirnatti sana jilbiifachiise wayyaanee qeensa qubaatirraa gartee hamma funyaanitti bittimii isaanii kun kan danda'amte sababa tokkummaan kee jiraateef waan ta'eef arras inni sun jabaatee jiraate jennaan wanni sirna uummata keenya balleessaa jiru qolachuun nu dadhabsiisu tokkollee hin jiru jechuudhaan dabarfachuun barbaada. Akkasiitii naaf jiraadhaa barriin kan bilisummaan Oromoo itti mirkanaa'u haa ta'u Oromoon waliin mo'a tokkummaa isaa qabatee waliin tokkomee mo'a wabiin uummata Oromooti. Ulfaadhaan jiraadhaa deebinee walitti deebina.